isa qofa keessa jira wangeelota jirtu duudii keessa bakka kanatti Yohaannis qofa keessa dhaggina. Dubbii as keessatti jirtu kutaa kana agarsiisaa yeroo tiyya saamachuu fi kutaa kana agarsiisee innaa jedhu bishaan dhaggina. Bishaan kun waan yoo akka afaan keenyaatti deebiin isa wayii jechuudha. Bishaan iyyaane eela wayiitti jira. Maqaa isaa Beetesayida afaan Ibraayisxiitiin kan jedhu naannoo Yerusaalemii kana jira. Bishaan kun eelee achuma jiraata. Bishaan eeluu bishaan yaa'u miti. Bishaan kun inni hin deemu inni yaa'u. Ayiso. Sana jeequ jira. Mana walii harka keessa ol qabadha. Marti keessa ol qabadha. Maqaa Yesuusiitiin qilleensa kana bokkee jijjiiram jedhame. Karaa isa yaa'u karaa shanii jira. Gara baleessa kanaa ka yaa'u. Biyya Israa'elii keessa baleessi kun. Karaa shaniitti itti yaa'a. Namooti naannoo kanaan naannaniiran namoota dhiboo qaban, fayyaa adda addaa, hojii adda addaa qaban. Namni kun laga kana eegata. Dhufee yeroo fa'anii laga kana marsee laga kana eegata. Bishaan kuni yoo bishaan kuni kurbaan sabi Israa'el naannoo san jiru duutii addunyaa yaa'ee bishaan kana yaa'u gaafuma kana gooftaan keenya Yesuus Kiristoos hin jira lafarra barsiisuu jira. Akka namni gara Yesuus yaa'ee bishaan kanatti dheera namni bishaan lakkisee gara Yesuus hin dhaqu. Yesuus yoo san lafarra jiru hin dhokate bishaan kun Yesuus dho. Maarree guyyaa tokko bishaan yaa'ee gara namaa dhaqe biyyi naannessitee ciittuun ka deemee gara namaa dhaqu ka miila deemuun qabu tokko kan Yesuus jedhan gara bishaan kanaa dhufu. Amma aangoon bishaanii adda hafaati. Addii addunyaa gaafasanii, addiin jaarsa jaartii gaafasii, addiin dargaggeessa.